Yoo kabajamtootaa fi hordoftoota keenya har'a guyyaan har'a akkuma agartan guyyaa ajaa'ibaatii fi qilleensi hedduu namatti toludha. So hiriyoota xiyyeetana wajjin asumaanuu wal baraa isiniin jennaa bakka ajaa'iba wayii deemuu barbaannee manaa baane so dalagaan hin jirtu kun akkanatti loppinoo irraa so Nederlaandillee kana biiteenillee biyya magariisa Oromiyaa magariisa jedhan sunoo tana. Laalaan kun Nederlaandii chantana Oromiyaa lammaffaa jechaadha. So asumaanuu dhufaana tura filannoon keessan nu isiniif haa ta'u isin jenna. Oromoo VIPs yookiin immoo Oromoo Nederlaandii kan jedhu ta'a. Akkuma argitan bakkeen nu dhufu barbaanne bakka kanaa bakka ispoortii fi alatti akkanatti nu dalasanii kaalastanii jedhama. Bakka kana mucaa kana olii wal dorgomuu barbaanne hin ulfaata hedduu ulfaata. Inni ispoortenyaadha akkuma agartan kana irreen isaa akka boqqolloo kana qirxii baasee jira beekta. Kenna ganaadha gara ispoortii kanatti erga dhufne garuu gara gagaraa kana hojjennee dheenes yaa akkasii qormaan kenna kana fakkaataa guyyaa bareeda ture aduudha qilleensi namatti tolaa. As birattillee akkuma argitan wal dorgommiitti seennee gurbaa kana waliin so mucaan nama ajaa'ibaati sirriitti nama danda'u dadhabee ni bu'ee jira manna gammaatu dalagutti jira yaa kana as biratti ammoo kophaa kiyya kanoo sibiilatti rarra'utti jira dammoo sibiilli akka maabiraatii kanatti nama qabaan afaa ofirraa dadhabee bakka xiqqoo xiqqoo akka maabiraatii kanatti zina godha mucaan kun ammoo akkanatti itti rarra'a adda isaa bakka bu'ii si qabaa sibiilli kun jedhaanii didee kophaa isaa akkanatti itti rarra'a bakka dadhabee biraa bu'ee nomaa gochuu hin dandeenye inni ammoo yaa akkuma argitan inni dadhabee bu'eera ammasitti nama lamaan itti ol korree jira asittillee namallee asii biraa bu'ee wal bira buunee yaa walitti kolfaa jira ammasitti illee qish jedhee tupaak sixpaak naamin agarsiifataara as birattillee nama lamaan itti deebinee tulaatitti amma asitti adda isaatti rarra'aa jira jabaadhu yaa mucaan nama ajaa'ibaati kanaafuu wanni maaliin kana maqaan ringii gaxamuu qaba mucaan kun Oromoo sagalee taatanii fi mucaa kana bakka guddaadhaan akka geettan abdii isin irraa qabna laalaa sixpaakii isaa laalame kana Oromoon akka tooppiitti nama kana kaayachuu qabdi. Amma asittis irra deebinee hojjetaa jira boota kanatti mucaan isaan malee jedhee garas fagaatee anas kana malee jedhee akkanatti kun ni kan dalagaa jirra garaanis nu mul'ate yaa akkasitti ciniinnataa hojjenne garuu baay'een buune kun ammoo gaheessuu didee gurbaa kottu jennee giddee hin qabnee gabbuufne. As biratti amma kophaa kiyya jira ispoortii duudaa fi mul'ii akkasuma dalagutti jira warroon ijaartii fi ijaarta taatan jecha ispoortii akkanaa kanneen dalagaa qaama keessaniif fayyaa keessaniif gaariidha. Waan akkanaa kana zimmettanii halkan yeroo hirribaa kaatan ganama jecha waan akkanaa kanneen shaakalaa isiniin jenna. Asumaanuu barnootaa fi oolmaa kenna. Akkasuma wanniin kenna akkuma itti fufetti jira qaallicha kanatti walitti deebinee jira ammas biratti bexaama danda'a mucaan kun sirrimatti jabeeffamuu qaba kama dhuguma jechaan kaman jira dalagaa mataadhaan dhaabadhu malee jedhee dadhabnee kinu kufee jira. Akkasumas biratti kophaa kiyya jira siin namni natti haasaa shamarran wayii dhuftee nu dubbistee bakka jaraaf dalaguu dadhabee bu'ee. Akkuma argitan Oromoodhaan teessan qaqaloodhaan tunniin warroota akka joonsinaaf gara fuulduraatti gaxxamuudhaaf tireniingii godhaa jirti. Akkuma argitan irreen duwidaa akkana jira akkuma isaatti borcii baasuu waan hin barbaanneef qullaa dileenii of ilaalaa jirra akkasitti ol baate dhiirri isinis warroonni mana jettan kaa'aa gabbaa dalagaa wantoota akkana. Vloogiin kenna akkuma itti fufetti jira as biratti amma bakka daleenii aduun nutti tolee teennee yaada wal jijjiiraa jirra. Kun hin galle jedha kun ammoo mucaan achi dhaabatu sun shamara wayii asitti argee dubbisu malee jedha yaada bakka wal galuu dinnee kanumatti warra bashaa jira isin galee aduu miti akkasuma namoonni baay'ee karaa deemaa jira kun ammoo ani deemadha kun ammoo maabiraatiin isa qabdi xixixitti goote akkasuma waa'ee isaanii haasoo inni kunoo kanallee maabiraatiin anarraa qabdeeni yeroo natu gocha xiz nama godhaa isin galee aduu kana keessa soo kottaa akkanatti gabbaafataa jedha warroonni biyya ambaa fa'a keessa jirtan zimdettanii mana mantaa'inaati guyyaa aduu akkana iddoo akkana. Akkuma argitan mucaan kun puushaappii dalagu malee jedhee giddiidhaan dhaabe sun akka jedhee lama jedhee sadi jedhee haga lakkoofsi nu harkaa. So as birattillee kophaa kiyya dalaguuf inni dhaa jira ijoolleen lamaan sunniin shamara wayii dubbisu na biraa deemanii takka jedhee lama jedhee dalagaa jira nama bakka kophaa kiyya namuna biran jiru. So yaa aduun baay'ee akkas dhufee mucaan kun dammoo achi gara sinaa maara mucattiin dhuftee koottuun dubbisna maali naan jedhe na kaasee osoo dalagaa roddaan na kuchise.
Guys, videoon keenya har'aa sumarratti dhaabata. Baasa eeggataa jirra. Daqiiqaa 3 hafee amma kun ijoolleen tun dhasata ajirti. Aanlee dhaabadhee kaamera qabadhee dhaabataa jira. Paartituu yookaan isiniif hojjenna yookaan immoo isiniif waraabna. Nagaan nuuf tura. Baay'ee galatoomaa subscribe, share, share, halkan gaarii guyyaa gaarii ganama gaarii.